Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed ayyaana Eid al-Fitr ilaalchisee ergaa baga geessanii dabarsaniiru. Magaalaa Finfinneetti sirna barnoota ammayyeessuuf kan dandeessisu adeemsi ammayyaa hojiirra oolamuuf jedhame. Djibouti naannawa kaaba qarqara galaanaatti bidiruun galagaluun lubbuun Itoophiyaanotaa 38 darbee jira. Ashama harkafuuni kabajamtoota daawwattoota keenya baga jala bultii ayyaana Eid al-Fitr kan bara 1445 nagaan geessan kan jalqabarratti daawwattan oduuwwan ijoo keenyaa ture amma immoo gara bal'inaatti isin ceessa waliif TV irraa oduulee sa'aatii kanaaf qindeeffanne kan isin tumtammoo an kennaa darajjeeti haga xumuraatti nu waliin tura. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed ayyaana Eid al-Fitr ilaalchisuun ergaa baga geessanii dabarsanii jiru. Liyaa Taaddasee qindeeffattee jirti. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed ayyaana Eid al-Fitr ilaalchisee ergaa baga geessanii dabarsan. Ergaa isaaniitiinis baatiin Ramadaanaa baatii hawaasni Musliimaa hundi yaaduu fi hawwiidhaan eegudha. Baatiin kun kan balbaloonni hizaabaatti cufamanii kan balbaloonni jannataa bal'atanii itti banamanidha. Baatiin Ramadaanaa kan itti Musliimni soomaa fi ibaadaadhaan uumaa isaa waliin walitti dhiyaatu, kan zikiriin itti baay'atu, kan gaarummaan cimee itti mul'atu baatii araaraa fi eebbaati. Akka lakkoofsa bara hijiraa baatii 12 of keessaa qabuu fi marfata baatii yookiin ji'a irratti hundaa'uudhaan diriirfametti baatiin Ramadaanaa baatii Shaabaanitti aanee dhufa. Hamma baatiin qajeelummaa Ramadaanii dhufutti mu'immiin baatiiwwan qorumsaa 11 darba. Hamma Ramadaanii dhufutti hedduu obsoo hojii gaariidhaaf cimanii dhama'utu eegama. Bitootessi akka Ramadaanaati. Hamma ifni abdii baatii bitootessatti mul'atee dhufutti qorumsa hedduu, bu'aa bahii hedduu, obsa hedduu gaafatee ture. Akkuma baatiiwwan 11 booda Ramadaanii dhufuun waan hin oolle ta'e jijjiiramichis waan hin oolle ture. Dukkanni hagam dheeratuyyuu ifa guyyaa hambisuu hin danda'u injifatamee ifaaf bakka ni gadhiisa. Naannoowwan baatiiwwan kaabaa fi kibbaa baatii jaha guutuu dukkanni isaan mudatullee dhugaa kanaaf ragaa ni bahu. Baatiin Ramadaanaa qormaata bifa lama qaba. Utuu hin dhufin dura qormaata baatiiwwan 11 dheeratutu isa mudata. Erga dhufee booda immoo sooma eebbaa fi gara laafinaa akka hin taane sheexanni qormaata kan biraa itti fida. Amantaa dhugaan lachanuu dandamatee jabaatee keessa darba. Jijjiiramni bitootessaas akkasuma. Utuu hin dhufin dura baroota hedduudhaaf ergamaa fi yaadamaa tureera. Aarsaa dhaloota hedduus gaafatee jira. Erga dhufee booda immoo humnoota biyya akka hin jijjiiramnee fi hin badhaanne barbaadaniin qormaata hedduun isa mudateera. Wanti dinqisiisaa hin taane qormaatileen lachanuu kan nama qoran garuu immoo kan injifataman ta'uu isaaniiti. Baatiin Ramadaanaa bara kanaa dabarsine naga qabeessa, hiyyeessotaa fi harka qalleeyyii baay'ee kan itti gargaarre, kan walii keenya itti wal deeggarre, kan Itoophiyaanonni amantaa garaagaraa qaban tokkummaa isaanii sabdaneessa ciminaan itti agarsiisan ture. Isaan kun daandii keenyaaf mallattoo ibsaati. Qormaatawwan nu mudatan tokkummaadhaan taanee ce'uu akka dandeenyu nu hubachiisu. Jechamni namni gamni Ramadaana hamma Ramadaanaatti turfata jedhu jira. Eebba humna hafuuraa fi humna diina injifachuu sooma Ramadaanaatiin argate hamma Ramadaana isa dhufuutti itti fayyadama. Duubatti hin deebi'u jechuudhas jedhan. Nutis duudhaawwan jijjiirama bitootessaatiin arganne hamma boqonnaa itti aanu kan badhaadhina keenya itti mirkaneessinu geenyutti qabannee adeemuu qabna. Nagaan, dhiifamaa fi jaalalli duudhaawwan keenyadha. Jaalalaan ida'amuu fi dhiifamaan cehuun qajeeltoo keenya isa ijoodhas jedhan. Itti dabaluunis cabawwan seenaa suphuu fi tokkummaa keenya sabdaneessa cimsuun mul'ata keenyadha. Ida'amuun daandii keenya, badhaadhinni galma keenya. Duudhaawwan kunneen qormaatawwan bara jijjiiramaa keessa nu mudatan kan ittiin bira darbinuu fi galma itti aanus kan itti geenyudha jedhan. Irra deebiidhaan ayyaana Eid al-Fitr gaarii jechuun ergaa isaanii dabarsaniitu jiru. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa ayyaana Eid al-Fitr sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsanii jiru. Boruma ishee akka taanutti qindeeffatee jira. Hordoftoonni amantaa Islaamaa naannoo biyya keenyaaf addunyaa guutuurra jirtan hundinuu baga ayyaana Eid al-Fitr bara hijiraa 1445 nagaan geettan Eid Mubaarak jedhama. Baatiin Ramadaanaa kan guyyaa soomanaan halkan ammoo sagadaan dabarsan kan quraanni Rabbii itti qaraamu yeroo labsii nagaa fi araaraatti jedha ibsi kun. Raamata waliif yaaduu, kabeela nyaachisuu fi maaddii waliin qooddachuun, kan daaree uffisuu fi kadhimame gaafachuun nagaaf nageenya buusuu fi qaamaa fi qalbiin
wal bira dhaabbachuun qajeeltuu amantaa Islaamaa ta'eetu beekama jedha ibsi obbo Shimallis Abdiisaa kun. Baatiin Ramadaanaa kan balballi jannataa itti banamtee balballi jahannabaa itti cufamtuu fi ji'a quraanni keessa bu'e ta'uun ammoo adda isa godhas jedhanii jiru. Hordoftoonni amantaa Islaamaa ji'a kabajamaa kana baga nagaan geettan baga waliin geenne jechuun barbaadas jedhu obbo Shimallis Abdiisaa. Ayyaanni sooma hiikkaan waggaan 1445ffaan tibba nagaa fi araaraa itti labsinuudhaas jedha. Nageenyi bu'uura waa maraa ta'uu ammoo qajeeltoon amantaa Islaamaa ni labsa. Kanaafis hordoftoonni amantichaa baatii kana keessa nageenya labsuu nageenyaafis dhaabbatu. Nageenya labsuun nageenyaaf hojjechuun bu'uura waa maraa ta'uu fi tokkummaa uummata keenyaa hundee jabaa irratti dhaabuu fi daraan barbaachisaadhas jedhanii jiru. Kanaaf ammoo abbootiin amantaa fi hordoftoota amantaa naannoo keenyaa hunda irraa ammasii hujii guddatu eeggamas jedha ibsa obbo Shimallis Abdiisaa kun. Kabajamtoota hordoftoota amantaa Islaamaa fi uummattoonni naannoo keenyaa hundi walqixxummaa amantaa eeraa fi seera biyya keenyaatiin gonfannetti fayyadama. Harka tokko nageenya mirkaneessaa, harka biraatiin ammoo misooma rogdaneessii jalqabne kana libsuu ijaatii fi boodatti akka hin deebinee fi xiiqii fi kutannoodhaan hojjechuun dhimma hegeree biyya diinagdee jabaa irratti dhaabuu fi biyya badhaate dhaloota dhaalchisuuti jedha. Mootummaan naannoo Oromiyaas ammoo yeroo kamuu caalaa biyya keenya keessatti nageenya waaraan akka jiraatuu fi diinagdeen dandamataa qilleensaan hin raafamne akka lafa qabatuu fi walqixxummaa amantaa akka mirkanaa'u namni kamuu ammoo daangaa mirga seeraa fi uumamaa qabuun keessatti ifaa fi bilisaan hojjetee guddina biyyaas tumsaa jiruu fi jireenya isaas akka jijjiiruu fi kutannoon hojjechaa jirra jedha. Imalli jijjiiramaa rogdaneessi eegalli barbaachisaadha. Biyyi ijaaramaa jirtus ammoo hundaa fi hundaan waan ta'eefi bu'uura cimaa hin raafamne irratti jabeessaa jirra jedha. Kun ammoo hunda keenyaa fi injifannoo guddaadha. Nageenya naannoo keenyaa mirkaneessuu fi marii fi marabbaa cimsuuni dhimma filannoo fi dhiyaatuu moti jedha. Kanaafuu ammoo qaamoleen walittis ta'ee ormatti mufattan manarraa bosona mareen dubbii hiikuurraa qawween dubbii jabeessuu uummataa fi nagaa buusuurra nageenya uummataa booressuu bu'uuraalee misoomaa jajjabeessuurra barbadeessuu jaalalaan ce'uurra jibbaan xaxamuu filatanii tokkummaa Oromoo laaffisuu fi wixxifatan hundi gocha isaaniitti gaabbanii waamicha mootummaan naannoo Oromiyaa irra deddeebiidhaan dhiyeessu dhagaanii nagaan gara qe'ee isaaniitti deebi'uun misooma biyyaa fi akka tumsan irra deebiin waamicha koo dabarsuu barbaada jedha ibsi obbo Shimallis Abdiisaa kun. Kanaaf ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa waan irraa eeggamu hunda karaawwatu ta'uu mirkaneessa. Uummanni musliimaa akkuma hiikkoon amantichaa nagaa jechuu ta'e imala jalqabne galmaan ga'uu biyya keenyatti nageenya waaressuu fi kutannoon akka hojjetan dhaamsa kolle dabarsa jedha. Akkuma qajeeltoon amantichaa keessatti beekamu wayitaa ayyaana Idaal Faxir kabajjan zakaatul faxir nama rakkatee fi kennuun gammachiisuun cimee itti fufuu qaba jecha ayyaanni kun kan nagaa ka gammachuu ka tokkummaan keenya itti jabaatu akka ta'u hawwaa baga nagaan geettan baga waliin geenne Iidi Mubaarak. Oromiyaan ijaarraa Itoophiyaan utumna gaanfa Afrikaan tasgabbeessina Waaqayyos nu gargaara jedha ibsi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa irraa kenname. Ayyaanni Iidaal Faxir nagaan akka xumuramuuf qophiin taasifamuu humni nageenyaa waloo beeksiseera. Hawaasni musliimaa ayyaana Iidaal Faxir nagaan akka kabaju naannolee hundaa fi bulchiinsota magaalaawwan lamaanitti qophii xumuree hojiitti galuusaa humni waloo nageenyaa beeksiseera. Uummanni keenya nagaa jaallatu wantoota nagaa fi tasgabbiif gufuu ta'an dhabamsiisuuf hojii nagaa kabachiisuu hojjetamu keessatti hirmaannaa abbummaan taasisaa jiru caalaatti cimsee itti fufuu akka qabu humni waloo ibsa baaseen beeksiseera. Hawaasni wantoota shakkisiisoo nageenya naannawaasaa booressan wayita arge qaamolee nageenyaaf eeruu fi tumsa barbaachisu taasisuun humna waloo cinaa dhaabbachuun qooda isaa bahuu akka qabu humni waloo waamicha dabarseera. Humni waloo kun ibsa isaatiin hooggantoonnii fi miseensonni qaamolee nageenyaa faayidaa biyyaa fi uummataa dursitanii hojii nageenyaa waaraa biyya keenyaa mirkaneessuuf taasifamu keessatti qooda olaanaa gumaachuun guddummaa Itoophiyaa mirkaneessuuf halkanii fi guyyaa hojjechaa jirtan humni waloo galata qaba jechuu isaanii poolisiin federaalaa beeksiseera. Itoophiyaan humna ibsaarraa galii $1 miiliyoona dhabde. Girmaa Guddisaa dabalata qaba.
Humni elektiriikii Itoophiyaa fi tajaajilli elektiriikii Itoophiyaa waliin hojjechuu dhabuu isaaniitiin galii doolaraa miliyoona tokko akka dhaban himame. Walgahii mana maree bakka bu'oota uummataa waggaa sadaffaa marsaa jaffaa koree dhaabbii dhimmoota hordoffii fi bulchiinsa baasii mootummaa guyyaa kaleessaa taa'een daddabarsa sarara humna elektirikaa fi raawwii piroojeektii buufataalee raabsaa elektirikaa bara 2014 fi kan bara 2015 maal akka fakkaatu odiit gochuun mana marichaaf ibsaa taasisee jira. Odeeffannoo koreen dhaabbiin kun dhiyeesseen humni elektiriikii Itoophiyaa fi tajaajilli elektiriikii Itoophiyaa waliin hojjechuu dhabuu isaaniitiin gurgurtaa biyya keessaa fi alaa irraa birrii biliyoona 1 fi miliyoona 270 argachuu malan dhabanii jiru jechuun gabaasa isaaniitiin ifoomsanii jiru. Dabalataanis ragaa odiitii irraa argameen wal qabsisee gaaffiiwwan hedduun hojii gaggeessaa koree dhaabbii dhimmoota hordoffii fi bulchiinsa baasii mootummaaf dhiyaatee jira. Gaaffiiwwan kan keessaa humna elektirikaa kiiloo vooltii 230 kan ta'e sarara daddabarsaa lamaaxaa kombolchaa fi laga xaafoo bu'uura diizaayinii isaatiin hojjetamuu dhabuu fi hordoffii taasisuu dhabuu bara bajataa qabameetti raawwatamuu dhabuu fi of eeggannoo dhabuu hanna utubaa elektirikaa fi gaaffiiwwan kanneen biroonis ka'aniitii jiru. Gaaffiiwwan ka'aniif deebiin kan laatame yoo ta'us garuu qeeqa guddaatu mana maree irraa ka'ee jira. Tajaajilli elektiriikii Itoophiyaa baasii isaa kan hin beeknee fi piroojeektiiwwan hin galmoofne irratti argame akka jirus himameetii jira. Meeshaaleen lakkoofsi isaanii hin beekamne sharafa biyya alaatiin bitaman akkasumas meeshaaleen ijaarsa irraa hafan margi irratti biqiluun hojii ala ta'anii jiru jechuun qeeqni guddaan ka'ee jira. Kanarraa ka'uun komiiwwan uummata irraa ka'anii fi fedhii tajaajilamtoota sakatta'uun hojiin qulqullinni isaa eeggatee hojjetamuu qabaas jedhamee jira. Dhaabbanni guddaan kun meeshaalee teeknooloojii ammayyaa fayyadamuun tajaajila elektirikaa fi qisaasama meeshaalee elektirikaa baraaruu akka qabanis mana maree bakka bu'oota uummataa irraa ka'ee jira. Dhaabbatichi ammas qabiinsa hojjettoota irratti hanqina waan qabuuf gara fuula duratti hojjimaata garaagaraa diriirsuun rakkoo jiru sirreessuu akka qabu simamee jira. Bakkeewwan garaagaraatti hannawwan meeshaalee elektirikaa irratti raawwataman dhaabbatichi xiyyeeffannaan hawaasa waliin hojjechuu dhabuusaa irraa kan ka'e waan ta'eef ammatti garuu hanna kana hambisuuf uummata waliin hariiroo cimaan waliin hojjechuu fi akka hawaasni fayyadamu mijeessuun waliin hojjechuun rakkoo kanaaf fala jedhaniiti jiru. Magaalaa Finfinneetti sirna barnootaa ammayyeessuuf kan dandeessisiisu adeemsi ammayyaa hojiirra oolfamuuf jedhame. Magaalaa Finfinneetti odeeffannoo waliigalaa barattootaa kan qabatuu fi lakkoofsawwan agarsiiftuu qulqullinaa kan of keessaa qabu yookaan e-school software manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa hundatti hojiirra ooluuf jedhame. Hoogganaan biiroo barnootaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Zalaalam Mulaatu akka jedhanitti magaalichatti riiformiiwwan qulqullina barnootaa mirkaneessuuf dandeessan hojiirra oolaa jiru. Haaluma kanaan qulqullina barnootaa mirkaneessuuf adeemsa sirna ammayyaa fi teeknooloojiin deeggarame gara hojiitti galchuun xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhaniiru. Haaluma kanaan odeeffannoo waliigalaa barattootaa kan of keessatti qabatuu fi lakkoofsawwan agarsiiftuu qulqullinaa kan babal'oomsu e-school software yeroo dhiyootti hojiirra kan oolu ta'uu beeksaniiru. Sirni kun hanqina haala qabinsaa fi odeeffannoo babal'oomsuu manneen barnootaa qaban furuun qulqullina barnootaa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa kan qabudha jedhaniiru. Sirna kana hojiirra oolchuuf galteewwan barbaachisan guutummaan guutuutti manneen barnootaa hundatti guutamuu eeraniiru. Jibuutii naannawaa kaaba qarqara galaanaatti bidiruun galagaluun lubbuun Itoophiyaanotaa 38 darbe. Jibuutii naannawaa kaaba qarqara galaanaatti balaa garagaluu bidiruu mudateen lubbuun Itoophiyaanotaa 38 darbuun ibsame. Balichis kan mudate bidiruun godaantota 60 qabachuun gara Yemeenitti imalaa turte garagaluun akka ta'e eerameera. Balichaanis lubbuun godaantotaa 38 kan darbe yoo ta'u, ka'umsi balichaa qoratamaa jiraachuu ragaan Jibuutiitti imbaasii Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Lola guyyoota 100 fi dhumaatii namoota 800 ol hordofsiise Ruwaandaan wagga waggaan yaadachaa jirti. Daraartuu Garbaa dabalata qabdi. Lola guyyoota 100 fi dhumaatii namoota 800 ol hordofsiise Ruwaandaan waggaa waggaan yaadatti. Dhumaatii sababa finxaalessummaa lubbuu namoota miliyoona tokkotti siqanii galaafate kanarraa ammoo addunyaan maal baratti? Lolli sun gosoota Huutuu fi Tuutisii gidduutti jalqaba baatii Ebilaarraa kaasee hanga baatii Adoolessaatti itti fufe. Lolli walwaliinii sun sanyii warra Tuutisii haalaan kan miidhe yoo ta'u, sanyii xiqqoon warra to'anis keessatti miidhamaniiru. Ka'umsa lola finxaalessummaa fi fedhii aangoo giddugaleessaarra turu warra Huutuu ta'ullee sababni jalqabbii lola kanaa ammoo pirezidaantiin biyyattii
yeroo sanii Juvenal Habirimaanaan xiyyaara irratti rukutamee ajjeefamuu isaati. Namni siyaasaa kun ebela 6 bara 1994 magaalaa guddoo biyyattii Kiigaalii keessatti xiyyaara irratti misaa'ilaan haleelamanii ajjeefamani. Ergasii guyyoota 100f utuu wal irraa hin kutin warri Huutuu sanyii ilmaan Tuutisii irratti fixinsa sanyii qulqulleessuun walqixatee raawwatani. Meejar Jeneraal Juuneevaal sanyii warra Huutuu irraa kan dhalatan yoo ta'u gaafa ajjeefaman nama ganna 57 turani. Bara faranjoota bara 1973 irraa kaasuun biyyattii keessatti ajajaa waraanaa biyyattii ta'urraa kaasee hanga ministeera raayyaa ittisaa fi pirezidaantii biyyattii ta'uun tajaajilaniiru. Taateen libsuu ijaa gidduutti raawwate sun ammoo erga lubbuu lammiilee nagaa galaafatee reefuu ganna 30 guute. Biyyattiin ammoo guyyaa kana akka seenaa hamaatti yaadachuun dabarsiti. Pirezidaantiin Ruwaandaa ergasii barcuma siyaasa biyyattii koran Pool Kaagameen lola sana duuba biyyattii hoogganuun madaa sana tasgabbeessuun akkaan jajamu. Kabaja guyyaa yaadannoo dhumaatii sanaa sababeeffachuun torban darbe keessaa haasawaa yeroo godhanitti biyyi isaanii yakka daguuggaa sanyii akka barasanitti lamuu akka hin deebine cimsanii dubbatani. Yaadannoo guyyaa kanaas dilbata darbe waggaa 30ffaan isaa Kiigaalii keessatti taasifame. Pool Kaagameen dhumaatii sana biyyoonni addunyaa fi warri dhiha addunyaa dhaabsisuu dadhabuu isaanitti miira gaabbiin gadda ibsatani. Dabalataanis Faransaay addatti duguuggaa sanyii hammeessuu kana keessatti himatamti. Biyyi Faransaay gaafas milishoota leenjisuun hidhannoolee qopheessitee warra duguuggaa sana raawwatan milishoota Itirahaamee fi Impuusaa Mugaambii cina hiriiruun dhumaatii isaaniif si'eessituu taateetti. Mootummaan Faransaay bakka bu'uun pirezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakiroon daguuggaa sanyii saba Tuutisii irratti raawwate sanii Faransaay itti gaafatamummaa akka qabdu bara 2021 dubbatanii turani. Miilanaa ammoo sirna kabaja guyyaa yaadannoo dhiqinsa sanyii warra Tuutisii irratti raawwate saniif hooggantoonni biyyoota akka Afrikaa Kibbaa, Koongoo, Itoophiyaa, Riippaabilika Afrikaa fi Taanzaaniyaa argamaniiru. Dabalataan pirezidaantoonni Ameerikaa duraanii Biil Kilintanii fi kan Faransaay Nikolaas Saarkoozis irratti argamaniiru. Pool Kaagameen yaadannoo kana irratti salphinni akkasii lammiilee addunyaa irratti lamuu akka hin deebine kan dubbatan yoo ta'u hirmaattonni sagantaa saniif kanuma gorsani. Bu'uurri lola kanaa ammoo finxaalessummaa yommuu ta'u biyyoonni gareeleen finxaalessitoota keessatti heddummatan ammoo of eeggannoo akka godhan seenaan duguuggaa sanyii Ruwaandaatti raawwatame barnoota jabaa kennaafi. Kabajamtoota daawwattoota keenya Waliif TV irraa oduulee sa'aatii kanaaf siniif qindeeffanne haga ammaatti kan daawwachan ture. Oduu sinitti himuun kan si waliin ture an Kennaa Darajjeeti. Qophiilee Waliif TV afaan biroo waliin itti gaala.